Ashama harkafuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mooltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 2225 irratti televiziyoonaan Itiyooosaatiin kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 isinii darba guyyaan irraa roobii muddee tokko bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 22 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna oduutu dursaa oduu kan isin dhiyeessitu Tuujubee Horaati gara sittan isin dabarsa. Akka mooltan hordoftoota keenya oduu namaaf qabnu kunoo ittaanaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dammaqaa Makonniiniif giti isaanii kan Chaayinaa Waang Yi har'a mari'achuudhaan tuuta oduuf Finfinnee keessatti ibsa kennanii jiru. Dammaqaan akka jedhanitti daawwannaan ministeerichaa innaa Itoophiyaan rakkoo keessa jirtu yoo ta'u kunis kan mul'isu deeggarsaaf wal amantaa siyaasaa cimaaf hariiroon tarsiimoo biyyoota lamaan gidduu jiraachuu isaatii jedhan. Waang Yi akka jedhanitti biyya michuu kataate Chaayinaan haala Itoophiyaa keessa jirtu itti dhiyeenyaan hordofaa akka jirtu yoo ta'u dhiibbaa humnoota alaa dantaa siyaasaa isaanii dhimmootii keessoo Itoophiyaa irratti fe'uu yaalan ni mormiti jedhan jechuudhaan dubbiimaan ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii VOA'f ibsaniiru. Waang Itoophiyaa akka daawwatan hatattamaan Itoophiyaa gadhiisaa ba'aa jechuun irra deddeebiin waamichi darbaa innaa jirutti jechuudhaan ambaasaaddar Reedwaan Huseen fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessanii kun mormii bal'aadha jedhan. Lola kaaba Itoophiyaa keessatti geggeessamu humnoonni alaa garee baabsaniif deeggaru jechuudhaan TPLF'if mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'uun himachuun isaanii ni yaadatamaa jedha Kennedy Abaata Finfinneerraa. Itoophiyaan waraanni ishee naannolee hedduu harka TPLF jalaa walaboomsaa jiraachuu beeksifte. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Laggasa Tulluu televiziyoona irratti ibsa kennaniin akka jedhanitti magaalaaleen tarsiimoo ta'an kan akka Gaashanaa kaleessa humnooti Itoophiyaan to'atamaniiru. Akka ministeerichi jedhanitti magaalaaleen kan akka Shawaaroobiit, Molaalee, Mazazoo, Warreeluu, Gannatee, Fichooftuuf, Aseetaa humnoota Itoophiyaan deebisanii qabamaniiru jedhan. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa ergaa Tiwiitarii irratti barreessaniin hidhi humna ibsaa takasee humnoota Itoophiyaan boombiin haleelamuusaa kan ibsan yoo ta'u koorporeeshiniin humna ibsaa Itoophiyaa immoo himannaa kana haaluudhaan oduun sun kan kijibaati jedhee jira jechuun Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Konkolaataan gargaarsa fe'an 4 Maqalee seenuu isaanii sagantaa nyaataa addunyaa nuuf ibsa jechuudhaan dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Stiifan Dujaarik ibsa kennaniin beeksisaniiru. Hanga ammaatti konkolaattonni fe'umsaa 150 ol gamas ka seenan yoo ta'u WFP'n guyyaa guyyaatti fedhii uummata miliyoona 5.2 guutuuf hojjetaa jira jedhan. Akkuma beekamu daandiin karaa Tigraay geessu martinuu sababaa walitti bu'iinsaan seenuun waan hin danda'amneef ji'a tokkoof boodatti harkifatee jira jedhaniiru. Naannoo Amaaraa keessaa sagantaa nyaataa addunyaa Daseef magaalaalee Kombolchaa keessa kanneen jiran namoota 107 darbe deeggarsa kennee jira. Ji'a tokko keessatti magaalaalee kanaaf raabsiin gargaarsaa kennamuunsaa isa jalqabaati. WFP'f michoonni isaa torbanneen itti aanan keessa namoota 450,000 ol ta'aniif gargaarsa ittiin ga'uuf jiru. Midhaan meetirik toonii 67 ol kaaba Itoophiyaa keessaa qabaachuusaa ka beeksise WFP'n kunis uummata miliyoona 3.7 nyaachisuuf ga'aa ta'us garuu sababa hanqina boba'aaf daandiin dhabamuuf dhaqqabuu hin dandeenye jechuun dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Stiifan Dujaarik ibsanii jiran. Dhaabi miidiyaa hawaasaa guddichi Tiwiitar wal waraansa suukanneessaa waggaa tokko ol ture keessatti lola oofaa ka jiru garee riphee lolaa Tigraay namoota qeeqan akkaawuntii isaanii uguruusaaf Itoophiyaan komee dhiyeessitee jirti jechuudhaan dubbiimtuun mootummaa kibxata kaleessaa dubbataniiru. Mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyiif TPLF gidduutti walitti bu'iinsa uumame beeksisuuf gareen lamaan miidiyaa hawaasaa gargaaramuun isaanii falmiin geggeeffamaa jiru ni mul'isa jedhan. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Billanee Siyyuum ibsatuuta oduuf kennaniin Tiwiitar sagalee deeggartoota Itoophiyaa kanneen dararaaf kijiba TPLF ilaalchisee hubannoo kennan ukkaamsuu irratti fuulleffate jennee amanuuf sababaa qabna jedhan. Kanas Tiwiitar waaltaalee diimokiraasiif dhaaboliin adda addaa akkuma deeggartoota TPLF gidduu isaanii seenan dhaaba kana gidduu seeneera jennee kan amannu ta'uu garee imaammataa kan dhaaba Tiwiitariif ibsineerraa jedhan Billaneen boodarras Ajaans Firaans Pireesiif ibsa kennaniin komee sirnaa Tiwiitariif ergineerra jedhaniiru. Kan wal waraansa sana keessatti Abiyyiin deeggartu biyyi hollaa Eertiraa naannoo wal waraansa sanaa ilaalchisee marii Itoophiyaaf mootummaa Eertiraa qabxiilee isaan irratti mari'atan kan gabaasu New Africa Institute jedhamuuf daayirektara isaa olaanaa Simoon Tasfaa Maariyaamiin illee Tiwiitarii isaa ugguruu
komee dhiyeessitee jirti. Sagaleen deeggartoota Itoophiyaa kam akka uggurame garuu beellaneen hin ibsine. Simoon gabaasaalee kijiba ta'an dura dhaabbachuuf qorannaan geggeessuuf gabaasaalee madaalasaa eege dhiyeessuusaaf galatatu ta'aaf jechuudhaan dubbii himaan mootummaa Eertiraa Yemaana Gabra Masqal Tiwiitarii irratti barreessaniiru. Uggurri Tiwiitar raawwate kun sirrii waan hin ta'iniif qorannaa hatattamallee barbaada jedhanii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Naayijeeriyaan baatee onkoloolessaa keessa qorannaa walitti qabdeen vaayirasii koronaa haaraa omikroon jedhu ka jalqabaa Afrikaan kibbaa torban darbe beeksisuu ishee dura kan argite ta'uu Inistituutiin Fayyaa Uummataa akka biyyattii har'a beeksisee jira. Hayyoonni saayinsii Afrikaa kibbaa vaayirasii kana arguu erga gabaasanii booda biyyoonni 20 ta'an uggura imalaa kaa'uun isaanii beekamee jira. Vaayirasiin omikroon imaltoota Afrikaa kibbaarraa deebi'an lamarratti argamu waaltaan to'annoof ittisa dhukkuboota Naayijeeriyaa ibsa kenneen beeksisee jira. Vaayirasiin kun garuu namoonni Naayijeeriyaa utuu hin seeniin durallee argamuusaa gabaaseera. Vaayirasiin haaraan kun akkaan daddarbuusaa namoota akkaan dhukkubsuusaaf talaallii argame danquusaa ilaalchisee wanti beekame jiraachuusaa aangawoonni eegumsa fayyaa shakkii qabaachuu isaanii ibsaniiru. Naayijeeriyaa keessaa oduun vaayirasii omikroon ka jaarmiyaan fayyaa addunyaa balaa hamaa qabaachuusaa akeekkachiise weerara COVID-19 ka biroo kaasuu mala yaadduu jedhu dhaqqabsiiseera. Ministeeronni haajaa alaa neetoo erga Raashaan haleellaa Yuukireen irratti raawwattuuf michummaa isaanii mul'isanii booda roobii har'aa ministeerri haajaa alaa Antooni Bilinkan gitoota isaanii biyyoota lamaanii waliin adda addaan marii akka gaggeessan karoorfamuu Yuunaayitid Isteetsi mirkaneessitee jirti. Mariin ministeera haajaa alaa Yuukireen Dimitroo Kuleebaaf ministeera haajaa alaa Raashaa Sargeey Laavrov waliin geggeessamu Stookholm Swiidin keessatti kamisa borii ka geggeeffamu walgahii ministeerotaa kan dhaaba nageenyaaf walta'iinsa Awurooppaa keessaa wal cina ka geggeessamu ta'uu aangawoonni ministirii dhimma alaa beeksisanii jiru. Kuleebaan roobii kaleessaa Raashaa ofirraa ittisuuf uggura dinagdee qopheessuu dabalatee deeggarsi waraanaa Yuukireeniif kennamu akka guddatu neetoof waamicha dabarsaniiru. Raashaa fi Yuukireen lamaanuu guyyoota dhiyoo waraana daangaa irratti kuufatte jechuun inni tokko isa kaan himataa jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa nu wajjiniin tura. Guyyaan irraa muddee tokko ji'a dhumaa isa bara 2021ti. Guyyaan kun addunyaa irratti guyyaa dhibee HIV/AIDS itti yaadatamee ooluudha. Guyyaa kana ilaalchisee gabaasa qophaa'e jaallanneen akka itti aanutti qopheessiteetti. Addunyaa irratti uummanni miliyoona 38 ta'u vaayirasii HIV waliin jiraata. Erga vaayirasiin kun jiraachuun bara 1984 barame as uummata miliyoona 36 caalaan sababaa HIV/AIDS fi dhukkuboota sanatti hidhata qabaniin dhumaniiru. Kan yeroo dheeraaf waa'ee vaayirasii HIV qoratanii fi London ka jiru Yuunivarsiitii Queen Mary jedhamutti Piroofeesara ka ta'an Dr. Chiloe Orkin akka jedhanitti. The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have-nots. For those people who live in places where dhimmichi sadarkaa addunyaatti waa'ee qabeenya qabaachuu fi qabeenya dhabuuti. Namoonni naannoo wal'aansi tolaan hin laatamne keessa jiraatan yookaan wal'aansi kennamu isuma durii ta'e keessatti akkasumas wal'aansa waliin walqabatee rakkataa jiran haala gaarii keessa jiran wal'aansaan alatti immoo vaayirasiin HIV namoota kan ajjeesu ta'uunsaa itti fufaa jedhan. Hayyoonni akka jedhanitti wal'aansa fayyaa quubsaa ta'e namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan akka nama biraatti hin dabarsineef ittisa. Addunyaa irratti namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan keessaa harka 50 kanneen caalan dubartoota. Kana malees dubartoonni miliyoona 1.3 ta'an kanneen vaayirasii kana waliin jiraatan ni ulfaa'u jedhan hayyoonni. Wal'aansi fayyaa quubsaan vaayirasiin HIV haadharraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti akka hin dabarre ittisa. Dr. Orkin London irraa addunyaa irratti wal'aansa fayyaa vaayirasii HIVf godhamu kan yeroo dheeraa tursu argachuuf yaalii ta'u hoogganu. Kunis bifa tallaaliin ji'a 2 kan waraannatan jedhan. Where I live,
it could amount to 6 treatment days a year for someone with HIV. And that's very different from having to take treatment 365 days a year. Lafaan jiraadhuutti namoota vaayirasii HIV waliin jiraataniif waggaatti guyyaa 6 wal'aansa argatu. Inni kun waggaa tokko jechuun guyyootii 365f dawaa fudhachuurraa adda dhugumatti waan haaraadha jedhaniiru. Qorattoonni Yuunaayitid Isteets namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii fi qaami isaanii dawaa malee vaayirasichi ofirraa ittisuu danda'e attamitti fayyisuun akka danda'amu qorataa jiru. Dr. Bruce Walker Boston irraa doktora tajaajila eegumsa fayyaa fi hayyuu saayinsiiti. Namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan waggoota 40f qoratan. Some people are able to keep HIV in check with their own immune systems, and that really set us off in the direction of trying to understand how that was. Namoonni hangi tokko vaayirasiin HIV qaama isaanii keessa jiru humna qaami isaanii dhukkuba ofirraa ittisuu qabuun ilaalu. Kun ta'uun immoo akkamitti akka danda'e baruuf yaalii goonuuf kallattii nuu kennee jedhan. Vaayirasii HIV waliin ka jiraatan Lauren Willenberg bara 1992 vaayirasiin kun qaama isaanii keessa jiraachuu baran garuu mallattoo agarsiisan tokko iyyuu hin qaban. 29 and a half years I have never needed to take HIV medications. I'm humbled. I'm grateful. Waggaa 29f walakkaa keessatti dawaa farra vaayirasii HIV ta'e fudhadheen beeku. Kunaanaaf waanan yaadeen oli galanni koo guddaadha jedhan. Dr. Walkeriif waahiloonni isaanii kanneen Inistituutii Raagun keessa namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan kana gaaf tokko guutummaatti fayyisuun ni danda'amaa jedhu. Our goal is to train their immune system to develop this kind of super function that we see in some nama vaayirasii HIV waliin jiraatu tokko waggoota dheeraaf wal'aansarra akka turu goona. Kaayyoon keenya caasaa qaamni isaa dhukkuboota ofirraa ittisuuf qabu caalaatti jajjabeessuun hojii namoota muraasa keessatti hojjetu kana akka gaggeessuuf leenjifna. Kunis daariqa yookaan infekshinii vaayirasiin HIV fidu akka fayyan yookaan yoo xiqqaate vaayirasichi to'annaa jala oolee dhukkuba tokkoyyuu nama sanatti akka hin finne gochuudha. Gama kaaniin immoo vaayirasichi sadarkaa xiqqaarra waan jiruuf jecha nama biraatti akka hin dabarsine gochuudha jedhaniiru. Guyyaan eedsii addunyaa inni har'aa vaayirasiin HIV ammayyuu akka hin dhabamin jiru nu agarsiisa. Yeroo maallaqni ramadamuu fi qiyyaafanni jiru weerara vaayirasii COVID-19 irra jiru kanatti vaayirasii HIV qoratamanii ilaalamuu fi yaaliin gaggeeffamus jeeqamuun qorannaa ogeessonni addaa waa'ee HIV irratti gaggeessanii fi kanneen dhukkuba eedsii waliin jiraatan yaaddessaa jira. Paartiilee mormitoota Itoophiyaa keessatti galmaa'anii socho'aa jiran keessaa tokko kan ta'e paartiin Dimokiraatawaa Booroo hooggantoonni isaa fi miseensonni isaa gara adda waraanaatti duulaa jiraachuu isaanii dubbata. Mootummaan naannoo Beenshaangulis tarkaanfii paartichi fudhate jajeera. Naakoor Malkaa gabaasa taanuu qaba dhimma kanarratti. Itti gaafatamaan dhimma siyaasaa paartii Dimokiraatawaa Booroo obbo Yohaannis Tasammaa koreen hojii raawwachiistuu paartii isaanii mari'atee murtoowwan dabarse keessaa geggeessitootni, miseensotnii fi deeggartootni paartichaa dirree lolaatti argamuudhaan akka waraana irratti hirmaatan murteessuudha kan isaan dubbatan. Murtoo kana hordofuudhaan isaanumtuu dirree lolaa Matakkal irratti argamuu dubbatanii jiru. አሁን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ግንባር መተከል አካባቢ ነው የምገኘው። Amma dirree lolaa Beenishaangul Gumuz naannoo Matakalitti argama. Birmadummaa biyyaaf naannoo keenya irratti rakkoo ga'uuf malu ittisuu fi waamicha mootummaan dhiyeessee labsii yeroo ariifachiisaa labseen duularra jira. Paartiin keenyas waamicha mootummaa kana dhaga'uudhaan geggeessitootni, deeggartootnii fi miseensotni paartii Dimokiraatawaa Booroo akka duula kanarratti